Zama achi dhuge dhukkuba wanne kofayyuufanii. Ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota maamiltoota chaanaala YouTube Isaaq Ibraahim nageenya kiyya kan jaalaa fi kan kabaja bakka jirtan isin haa dhaqqabu baga deebinee wal agarra isiniin jedha. Har'allee barnoota isin fayyaduun isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Barnoota har'aa keessatti akkamitti bilbila namaa xalafuun danda'ama. Bilbila isiniin jedhu keessaafuu miiseejii bilbila namaa irra seenu hundasaa dhibbatti akkamitti xalafuun akka danda'amu wajjin ilaallaa jechuudha. Akkasuma iimoon WhatsApp, Facebook, Instagram akkaawuntiiwwan guutuun isaa akkamitti akka xalafamu wajjin kan ilaallu ta'a. Kana yoo jedhu immoo chaanaalli YouTube Isaaq Ibraahim akkamitti akka namni waan hamaa baratu nama barsiisa waan jedhu akka hin fudhanne. Ani waan kana kan barsiisu akka irraa barattaniif qofaa jechuudha. Waan kana yoo isinitti argisiisu an itti gaafatamummaa hin fudhadhu yookiin immoo badii fi balleessaan kiyyaa akka hin taane kan isinitti himu jechuudha. Kana jechuunis namni tokko waan tokko yoo hojjetu fakkeenyaaf akkaawuntii namaa iimoo WhatsApp xalafuu hin danda'ama. Eega jedhame akkamitti xalafuu hin danda'ama waan jedhu isinitti himuudhaan malee waan hammeenyaatiif akka itti fayyadamtaniif miti. Kanaaf ani waan isinitti argisiisu dhugaadha nama xalafuu hin danda'ama. Iimoo nama waan namni iimoon haasa'u WhatsApp, Telegram, Instagram hunda waan namni chaat waliin godhu akkasuma icciitii namaa haala itti ilaalan ni danda'ama. Kanaafuu akkamitti ofirraa balleessina akkamitti xalafnaa waan jedhu akka beektaniif jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tana waan hammeenyaatiif ittiin fayyadaminaa isiniin jedhama kallattumaaniin gara barnootaatti isin dabarsa. Namoonni chaanala kiyyaa faariyataa ta'ee yoo jiraattan subscribe gochuun maatii naaf ta'uu na jajjabeessaa. Viidiyoo tanas laayikiidhaan eegalaa isiniin jedha. Amma kallattumaaniin gara barnootaatti isin dabarsa hordofaa. Kanaaf ka calqaba irratti wanni isin gootan appilikeeshinii tokko qabaachuu qabdan. Appilikeeshiniin sun SMS forwarder jedhama. Isa kana fakkaata Play Store irra galtanii sarchii yoo gootan daawunlood isiniif ta'a jecha achirraa barbaaduu dandeessu. Kanaaf appilikeeshinii kana ani buufadheeti jira kunoo SMS forwarder jedhama. An normaalii yoo update godhe malee buusuun nan barbaachisu jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kana bira deemeeti banee isinitti argisiisaa jechuudha. Akkamitti iimoo WhatsApp waan hunda namaa xalafuun kan danda'amu jechuudha. SMS forwarder jedhama appilikeeshiniin kun akkuma as biratti argitan jechuudha. Kanaafuu eeyyama kennitanii fi fiichariiwwan inni qabu waan sadiin kana asitti agrii ka'edhu kan erga kilik gootanii as biratti tiikee gootan okeettaniin jechuudha. Amma kuushinii waan isin ajaa'ibu sagaleen amma kenne kun of eeggannoo sagalee of eeggannootu kuushin jedha kunoo. Amma waan as biratti isinii dubbisu kana sirriitti na hordofuudha qabdan jechuudha. Kun as biratti if someone else has asked you to install this app, be careful since he or she may be fraud. This app may allow others scammers frauders etc jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti yoo buuse of eeggannoo taasisaa be careful jedha. Kunoo firoodii ta'uu danda'a. Nama dubbii waliin dhahuu ta'uu danda'a akkasuma immoo gowwoomsitoota jechuudha. Scammers jechuun gowwoomsaa nama gowwoomsu ta'uu danda'a. Kanaafuu of eeggannoo godhi. To pick up message that includes sensitive information. Pick up isin jalaa godha, isin jalaa fuudha, isin jalaa dabarsa jechuudha meesejiiwwan keessan. Kun akka isin qabatama ta'uu irraa argitaniif waan kanaan isin barsiisaa jira. Kun appilikeeshinichi illee qabatama ta'uu isin barsiisaa jira jechuudha. Please understand the purpose and how to use this app before you use it. Kanaafuu beekitti fayyadamii. Osoo hin beekin ittiin fayyadaminii jedha. Kanaafuu naaf galeera jetteeti akka inni miidhaa qabu, miidhaa biraa ta'uu hin taane meesejii namaa akka fuudhee gara kee dabarsu beekitti fayyadamii jedha. Kanaafuu okeetti nama naaf galeeti jira waan ta'eef jecha. Kanaaf haala kanaan isinii fida, fuula kana isinii fida. Amma isin as bira dhuftanii next gootan jechuudha. Homtuun jiru waan ta'eef asitti bira daddabartan haala itti fayyadama isaatis biratti waan ta'eef amma dan jedheeti jira jechuudha. Kanaaf amma fuula kana erga nuu fide bakka plus icon kana kilik goonee banna jechuudha. Bakka kana yoo finnu waan lama ka as biratti nuu fidu. Tokkoffaan SMS, lammaffaan notification jechuudha. SMS'n kun jechuun ergaadha. Normaalii ni beektan meesejii nuuf erga tokko. Inni lammataa notificationii bilbila nama sanaa irratti dhufu directiin gara bilbila biraatti dabarsaa jechuudha. Kanaafuu waan lama as biratti kan meesejii kana filadhee isinitti argisiisaa nama. Meesejii kana kilik godhattanii bantan jechuudha. Yoo bantan setup response jedha. Nama meesejii yookiin ergaa bilbila kanarraa fudhatu asitti galchi jedha. Isiniif galaami bilbilli amma isin harkaa qabdan kun bilbila nama xalafuu heddaniiti. Bilbilli qafoon jiruun jechuudha. Bilbilli telefoonni kun jawaalli kun
bilbila nama isin xalafuu heddanii ta'uu qabaata qafoon. Amma please enter your phone number, email or URL link yookiin immoo email addressii yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa sitti galchitan. Lakkoofsa bilbilaa galchitan kan eenyuti keessani. Qafoon immoo kan nama xalaftanii sanii jechuudha. Irraa fuutaniiti appilikeeshinii kana daawunlood itti gootan jechuudha. Achi booda lakkoofsa bilbilaa si guuttan. Fakkeenyaaf amma guuteera kunoo lakkoofsa bilbilaa. Achi booda lakkoofsa bilbilaa erga guuttan bakka pilaas aayikanii kana dhuftanii jechaadha. Email illee dabaluu dandeessu jechuudha. Email kunoo bakka kanatti. As pilaas aayikanii kana tuqxanii jechuudha isin filachiisa. Email illee dabaluu dandeessan jecha. An amma emailiidhaan isinitti argisiisu. Emailiin ergaaleen sun kan ergamu sun emailii keessatti akka isinii dhufu jechuudha. Kun ammoo akka bilbila keessatti isinii dhufu jechuudha direct lakkoofsa bilbilaa. Hayyee egaa as kenne amma save goona. Bakka kana dhufneeti save goonaa jecha. Kunoo it requires to receive and read SMS jedha. Amma allow goona as biratti allow. Amma eeyyama kennineef all SMS forwarded to send and view SMS message. Kanaafis eeyyama kennitaniif. Amma SMS ammas isin gaafata allow gootan. Ammallee allow gootan. Phone statusii kana hin dubbise jechuudha. Haala isaa akkaataa isaa guutuu dubbisee waan inni dalagu gara keessanitti dabarsa kun forwarderidha jechuudha akkuma maqaa isaa. Ammallee allow gootan eeyyama guutuu kennitaniif jechuudha. Ammas eeyyama yeroo lammaffaa kennitaniif amma warningii as biratti akeekkachiisa cimaa isinii kenna jechuudha. There is no conditions in the forwarding condition field, so all messages are forwarded. By the way, osoon kanaan isiniin sobuu taheetii yookiin barnoota kana keessatti wanni sobaa kan jiraatu osoo tahee appilikeeshinichi waan akkanaa kana hin fidu ture jechuudha. Appilikeeshinichi mataansaa akeekkachiisaaf warningii kennaara. There is no conditions in the forwarding conditions field, so all messages are forwarded. Kanaafu meesejiin guutuun dhibbatti garas deema. Garam gara lakkoofsa kanaa deema. Lakkoofsa isin asii guuttanii san deema. Gara lakkoofsa keessanii san deema jecha. Kanaaf okay itti cuqaastan jechuus biratti. Kunoo amma lakkoofsa kana mee for example send test message. Test message ergii jedha. Mail test message maalinni dhugaa fi soba ta'uusaa amma adda baasii jedha. Amma yaaliidhaan kun yaaliidha jechuudha. Yaaliidhaan adda baasii jedha. Kunoo 20934099130. Kanaaf lakkoofsa kanaaf yaaliidhaaf mee ammamaa yaaliidhaaf ergii gara fuulduraatti mirkaneeffachuudhaaf jedha. Would you like to send it test message jedha. Erguu barbaaddaa jedhee okay jettanii. Erguun barbaaddaa jettanii as biruuftanii. Tole amma immoo meesejiin sun success tahuu wajjin ilaalla. Meesejiin ergamu wajjin ilaalla. Meesejiin amma ergame meeseji check ittiin goonu. Lakkoofsa kiyyaa kan amma xalafe kana lakkoofsa kiyyarra lakkoofsa kanarra meesejiin na dhufu wajjin ilaalla. Lakkoofsa sirra guute kanarra meesejiin yaaliidha jechuudha. Test meesejiin. Test meesejii riizaaltii isaa ilaalla. Bu'aaleen as biratti dhufan. Meesejiin namicha ergamu hundi as biratti dhufa. As bira dhufee ilaala jechuudha. Kunoo lakkoofsa kana duratti yeroo guutu argitaniirtan from test warra testiitu na erge testi gochuudhaaf tu lakkoofsa kanaaf kunoo sa'aatii kanarratti AM success taheeti ergameetii jira jechuudha. Kunoo testi meesejiin kun ergamee jira jechuudha. Kanaafuu meeseji keessallee yoo galee ilaalee testi meesejiin kun ergameetii jira jecha. Kunoo this is test message jedha. Ergameetii jira jechuudha. Kunninis kan dura yaalee ture akka jiruun test message. Kana namicha sanii seenuu qabutu narra seene by the way. Amma wanni isiniif seenu maalinni wanni isin namicharraa xalaftanii argattan maali yoo jettan tokko meesejiin dhibbatti guutuun isaa as gala. Meesejiiwwan akkamii fakkeenyaaf kaardii yoo guuttatu lakkoofsa bilbilaa namni yoo erguuf waa wayii nama wajjin yoo walii barreessu asirra gala. Bilbila keessan bira forward ta'ee isiniif dhufa. Baankii irraa akaawuntii isaa irra mallaqa galchuu isin bira dhufa. Akaawuntii isaa irra mallaqa baasuu isin bira dhufa. Akaawuntii isaa cheekoo godhu kun hundi isa bira dhufa jechuudha. Teeleen waan hundi wanni ergu isa bira dhufa. Isin bira dhufa jechuudha. Forward ta'a akkuma isaa dhufu isin bira dhufa jechuudha. Kanaafuu haala kana erga ta'e iimoo akkamitti xalafna waasappii akkamitti xalafna jechuu dandeessu jechuudha. Iimoo fi waasappii kan xalafnu jechuudha. SMS bilbila isaa irratti yeroo inni banatu meesejiin isiniif dhufa ergaaleen jechaadha. Ergaaleen iimoo keessan keessatti akka isiniif dhufuuf isinis lakkoofsa saniin iimoo kireet akka gootan isin taasisaa jechuudha. Kana gochuuf immoo
appilikeeshinii kana bilbila isaarraa dhoksuu qabaattan. Appilikeeshinii dhoksuuf wanni isin gootan maalinni appilikeeshinii cal'istaniituma fuula bilbila keessanii quba keessaniin qaqqabdan fuuluma kana quba keessaniin gadi qabdanii ani gadi qabeeti jira amma. Kanaafuu egaa gadi qabee home screen setting ta'etu jirti sii bira dhuftan. Eeshisan kilik godheeti akkana gara dhumaa gad deema. Hide apps keetu jirti. Appilikeeshiniiwwan dhoksii kan jettutu jirti. Isiisan kilik godhee banaa. As bira amma appilikeeshinii san SMS forwarder jedhamu san barbaaddan jecha. Isan dhoksuuf namichi akkana garri nama ogummaa kanaa qaboo ta'e malee beekee baasuu hin danda'u jechuudha. Yaadatus jechuudha inni dhufuuf nama beeku soo ta'e hin yaadatu waan ta'eef. Kanaafuu inni kun isa kana tiik gootan kun as biratti. Tiik ta'eera kunoo. Hidden apps appilikeeshiniiwwan dhokatan. Kunoo appilikeeshinii kun SMS forward dhoksaa jirra. Kanaafuu daan jennaan as biratti. Amma kan isin ajaa'ibu appilikeeshinii sun dhokateera as keessa hin jiru jechuudha. Dhoksineeti jirra namichi arguu hin danda'u. Nama beeku soo ta'e hin beeku jechuudhaan olmost namni baay'een hin beeku beekus immoo hin argu jechuudha yaadatu hin iyyatu waan ta'eef amma hin mul'atu dhoksineerra. Kanaafuu viidiyoon kun waan dheeratee fi daayirektiidhaan miisajii kan akkamitti akka fayyadamtan sitti argisiiseera. Garuu kutaa itti aanu keessatti kutaa lamaffaa keessatti iimoo waatsaappii akkasumas instaagiraamii isaa jechuudha akkamitti akka haagoon argitan garuu immoo kallattiidhaan seenee kan iimootii fi kan waatsaappii isinitti argisiisa. Kanarraaf jenne kanumaa horaa bulaa deebanaa guddaa galatoomaa waan isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalqaba baranaaf kaasanii jedha galatoomaa.